Ashama akka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya oduu ajaa'ibsiisaa oduu hamaa oduu diinonni keenya walitti kaatee nuti boqonnaa godhannu kan ajaa'iba qabadheesiniif dhufeera. Hamma xumura qophii kiyyaatti na waliin turaan affeerraa kooti haleela jajjabaan eegalamee jira. Eessarraa eegalame kan jedhu ani kan isiniif himu ta'a. Namoonni chaanaalii kiyyaa faarii taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Viidiyoo keenya like gochuu hin irraanfatina. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya lolli hamaan biyyattiin keenya keessa seenuuf deemtu keessayyuu sa'a ammaa kanatti dhaadannoo gurguddaa gara kaabaa kanaa deemaa jirurra naannoon Tigraay haleellaa cimaa fi qophii gurguddaa waraana gara Amaaraatti darbatu akeekkachiiftee jirti. BBC ta'ee wantoota miidiyaa Reuters adda addaa irratti interview kennan akkasuma miidiyaa isaaniitti irratti walqaayitiin deeffachuuf misaa'iloonni nu darbuuf deemnu rookeetti nu darbuuf deemnu kan itti fuutaa kan Eertiraallee itti fuufa jedhe kan jedhe Geetaachoo Raddaa fi Tsiyoon Dabra Mikaa'el fuula Feesbuuka Tigree yookaan immoo fuula Feesbuuka BBC jala akkasuma Nuura Luudaa fa'aa jala laaluu dandeessan. Qophiin isaan qophaa'an kan akkamiiti kan Amaarrittiin ofirraa deebisuu iddoo kan akkamiiti Oromoon maal gochuu qaba kan jedhu ajaa'ibatti isiniif himu. Amma akkuma beektan Tigraay amma dura ji'oota jahaaf mooyatamanii yookaan dirree san gadhiisanii turan. Dirree irratti deebi'asaa irratti maal fa'aatti deebi'a waraana akkamii qaban kan jedhuuf waraana gurguddaa wayyaaneedhaan dha'uudhaaf mootummaan biltsiginnaadhaa achitti fe'atee fi kan dura achi jirus odoo isaan fe'atanii olitti hin deebisin walumaa galatti deebi'anii qabatanii jiran. Keessayyuu wantoota akka rookeetti, misaa'ila, taankii fi kanneen biroo kan achitti itti deebi'antu jira. Isa sababeeffatanii walqaayitiin kan amma dura raayyaan ittisa biyyaa harkaa fudhatee milishaa isaanii wajjin gara Amaaraatti deemisan Amaara irraa deeffachuuf qophii isaanii xumuran. Amaarroo maalirra jira kan jedhu Amaarri raayyaa ittisa biyyaa yookaan mootummaa Itoophiyaadhaa qofa abdatee milishaa fi liyyuu haayilii Amaaratan leenjii gahaa hin qabne kan waraana humna gahaa hin qabne kan isumaayyuu humna isaanii amma dura wayyaaneen harkaa laaffisaa tureen of qopheessanii abbaan fedhee nutti ofirraa deebisnaa jechaa jiran. Amaarri tun bar miskiina waan akka qabdu daha. Kanaafuu nuti asirratti wanti nu galchu tokko hin jiru garuu wanti nuuf bu'aa buusu tokko hin jira. Diinonni keenya lamaan gaafa akkatti wal yaaman wal nyaatan keessayyuu warri kaabaa kun yoo injifatame advaanteejii guddaan Oromoo qabu humni isaan ittiin Oromoo dhiibuuf deeman harkaa laaffifata. Isiniif galeem. Kanaaf har'a galgalaayyuu dhaga'uuf deemna akka yeroo jalqabaa san har'a rookeettiin Eertiraatti immoo Asmaraatti immoo Bahardaaritti immoo Gondaritti darbama jennee eegaa turre. Wayyaaneen ammas haala akkasiisanitti deebi'uuf afaanii funyaanitti hidhattee eegaa jirti. Walqaayitiin immoo gadeeffattu abdii guddaatu jira. Nu irraa miti isaanirraa ilaalaa jira argaa jira. Mootummaan federaalaa immoo sodaatee callisee. Amaarri amma dura mootummaa Itoophiyaadhaa abdattee wanta hedduutti seentee walqaayitii kanallee harkaa dhayxee saamtee turte. Wayyaaneen immoo abdiin isaanii uummata isaaniitii fi humna irree isaanii qofa waan ta'eef sodaa tokko malee waan kanarraa deeffachuuf. Amma maaltu kassaare? Amaaratu jidduu kanatti kassaare. Mootummaan federaalaa jara tanallee tuquun barbaadu. Wayyaanee matanaa sodaatee jira. Maaliif? Humni harkaa laaffifata. Keessayyuu lola alaan qabu kana harkaa waan baay'ee laafee jiruuf makkalaaqaa gara bishaaniitti achi fe'ee akka jiru. Maaliif? Biyya alaatti illee baay'ee ololaa jira biyyaan keessa jiru kana keessattu. Sababa kanaatiif jecha amma waa'ee wayyaanetirra Amaaraaf dhiisuu jedha. Amaarri immootu dandeettii itti wayyaanee ofirraa deebisan tasan qaba. Maaliif? Milishaadha. Milishaan nu birattuyyuu qursii yookaan irbaata woboo ta'aa jirti jechuudha. So gaaga'ama gurguddaa kanaatu deemaa jira. Dhiibbaa biyyattii sana irratti fidaa kan jedhullee iyyuu irraa dubbanni waraanni biyyattii takka hin kuffisa jechuun hin danda'amu. Waraanni TPLF fi waraanni Amaaraa jidduutti deemamuuf deemu kunuyyuu biyyattii sanuu kuffisuuf deema. Akkamitti? Diinagdeen adda addaa, dippiloomaatonni adda addaa, sochiin adda addaa ni dhaabata waan ta'eef biyya tasgabbiin hin jirre keessatti doolaarri ol ka'a. Sa'achi qaala'iinsi gabaa haala ajaa'ibaan beela fi wantoonni adda addaa hin deemamaa jechuudha. Mootummaan akkamitti waan kana hoogganee akkamitti waan kana sirreessuu dadhabe kan jedhu. Daangaa akkamitti sararuu dadhabe. Duraan uummanni kun akkamitti jiraataa ture. Har'a hoo maaliif ol nyaata isa jedhu. Rakkoon guddaan aslan rakkoon guddaan TPLF guddaan masara 4 kiilootti deebi'anii qabachuu osoo hin taane tokko ofiin of bulchuu lama lafa isaanii kabachiifatanii daangaa isaanii kabachiifachuudha. Kana irratti walitti bu'iinsi jalqaba irratti dhufe. Gaafa biyyaan koo fudhaterraa Eertiraan akka
daangaa isaanii dhiibdu taasise Amaarra akka daangaa isaanii dhiibdu taasise sababa saniitirraa fincilli gurguddaan ka'ee lolli amma biyyattii keessa deemamaa jiru kun kan eegalee xumura dhabee jechuudha. So Oromoon maal gochuu qaba? Oromoon ammallee bakka jirutti daangaa ofii jabeeffatee akkuma duraatitti jechuudha. Maaliif Amaarri gaafa achi Walqaayitii irraa ari'amte dhuftee lafa Oromiyaa dhiibdi amala isaanii hin beektanimi. Uummanni tuni baala ga'eedha amala isaanii hin beektan. Gaafa achi ari'atamte injifatamte asii ka humna laafaa qabdutti fiigdi. Warra waan namaa barbaadu akka namaa barbaadu keessa akka nama sanii jara sanii argee hin beeku jechuudha. Uummanni kibbaa kun uummanni kaabaa kun baay'ee saamicha jaalatan. Lolas jaalatan. Haqimiin qaban ofii. Zarraaf zaacha argite qabaa ganna dhayisaa waan jedhu wayii amala isaaniiti sun uumamaanii. So salphinoota gurguddaa biltsiginnas ta'e uummata kaabaa kana arguuf deemna yeroo dhiyootti. Wayyaaniin humna ajaa'ibaa qoratte gargaarsa adda addaa qabdi akka keenyatti miti. Dippiloomatii gurguddaa addunyaa irraa qabdi jedha. Dippiloomaatonni isaanii kun sagalee ta'anii fi gargaarsa adda addaa akka buuf taasisanii so isaan akka Oromooti miti nutti waan biraa dhiisi dippiloomaatota dhiisi akka dhuunfatitti hagam woboo sappoorti gochaa jira. Hagam waa'ee isaaniitu gaarii dubbachaa jira kan jedhu. Kanaaf biltsiginnaan dhiyeenyatti salphatee akka biyya sanii badu abdii guddaatu jira. Ka wanta kana in sirreessadhee yaadu osoo sirreessuu danda'e injifatamee fiigee biyyattiin galu baay'ee waan nama ajaa'ibsiisudha. Biyyattii sun kufaatii hamaadhaaf yaaddoon kiyya guddaan maaliin akka dhuunfatitti lolan jaaladhu. Maaliif lolli lubbuu baasa? Gaarii miti. Miskiinatu dhumata. Baqattummatu baay'ata. Hiyyummatu baay'ata. Gaarii miti. Waan lola labsinu isiniif fakkaata gaafa akkatti odeeffannoo isinii kennu. Waan jarri jette isiniif himaa jirra. Wanti kun bu'a qabeessaa miti. Silaa danda'ame garuu nuti amma kennaa miti malee silaa aga danda'ame waan kanneen tasgabbeessina ture. Garuu nuni ilaallatu. Ammas Oromoo akkamitti tasgabbeessina? Kan jedhuu fi kanneen biraatti daawwattoota keenya dhuma irratti oduu gammachiistuu gabaabduu takka isinii qaba. Hiriyaan keenya yookaan obboleessi keenya artist Jeenuunes Dajanee yeroo dheeraadhaaf mana hidhaatti erga daramaa ture har'a akka mana hidhaadhaa baheetu odeeffannoon na bira ga'e. Obboleessa kiyya qaaliif kabajamaa bakka mana hidhaa keessaa baate akkasumas namoota amma maqaan beeyne hedduutu mana hidhaa keessaa gadhiifame. Kun waan gaariidha. Kun immoo bu'aa qabsoo keenyatti jechuudha. Kanaaf bu'aa qabsoo keenya ammas galmaan ga'uudhaaf Oromoon hojjechuu qabaa. Kan hambaa qofaa osoo hin taane inni dhumarratti isin hidhaamu diinaaf hin faarsina. Kanaaf harka dhooftanii saniif harka hin dhiisina. Diini diina. Nuti yoo ta'ellee diinota wal nyaatirraa yoo haasofne malee harka dha'uu fi Amaarri moo'ee sun moo'ee nuun galchu. Maaliif diina fi diina walaa cabsan nuun galchu? Isinii galaa miti. Kana akkasitti hubachuu danda'uu qabdan jechuudha. Odeeffannoon jajjabeen har'a isiniif qabnu kana fakkaata. Mi maaltu ta'ama maaltu dhufa kan jedhu mootu gama miidiyaatiin ta'ee gama jalaatiin odeeffannee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Unready Adam TV namoonni hanga xumuraatti na hordoftan galatooma isiniin jedha. YouTube channel keenyaaf immoo akka tasaa haaraa taatanii yoo dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Viidiyoo keenya like gochuun irraa fittina nagaa fi jaalalli koo isin biraa jiraattu turtii gaarii naaf qabaadha.